baay'ee emotional nama waan profeesar dubbatanis waanuma beeknu yoo ta'e iyyuu garuu akkaataan ibsamee fi dhugaan jiru nama dhugaa irraa dhagahuun baay'ee nama gammachiisa. Uummanni keenya uummanni Harargee qabsoonni kolonialistoota warra ejjensii wajjin godhe akkuma sila profeesar Mahammad dubbatan jabnummaan isaanii gootummaan isaanii namootuma isaaniin kan mirkanaa'e akkuma isaan sila dubbatan koloneel Mahammad Muktaar jedhamu ajajaan waraana warra Misrii akkaataan itti kaa'e gootummaa isaanii akkaataan itti kaa'e akkaataan sila profeesar ta'anii garuu waan isaan hin kaasin keessa tokko akkaataa isaan itti hiriiranii lolan tokko kanuma profeesar Mahammad barreessa kan akkaataa isaan duraa duuba dhaabbatanii akkaataa isaan hiriiranii itti lolaa tokko yeroo isaan isa dura jiru tokko yeroo wareegamu goonni kufu inni booddeedhaan dhufu immoo akka nama sirba deemutti gammadaa itti aanee wareegamuudhaaf gara fuulduraatti deemaa ture. Akka kanaatiin lolaa turan, akka kanaatiin wareegama guddaa kaffalan. Bakka hedduutti gara mul'ataa keessatti waraana gaggeessan keessatti akka kanaan baay'een isaanii kufaniiru, baay'een isaanii miidhamaniiru, haa ta'u iyyuu malee gootummaadhaan gatii kaffalan jechuudha. Gara sochii afran qalloo waggaa 60 yoo deemne itti fufiinsuma qabsoo duraadha koloniyaalizimii irratti warra Egypt irratti Minilik irratti yeroo sana akka ammaa kana maallaqaaf jecha miti kan namni weellisu kan namni sirbu ittiin beekamuudhaafis miti garuu eenyummaa ofii ittiin mul'isu eenyummaa ofii ittiin beeksisu qabsoo eenyummaatiin gaggeeffamuudha qabsoon bara sana ture jechuudha. Qabsoon suni Harargee qofatti daangeffamee hin hafne guutummaa Oromiyaa keessatti qaanqeensaa babal'atee hawwisawwan hedduun Oromiyaa keessa akka isaan babal'atan taasisee jira. Uummanni keenya kan of baruu fi akka eenyummaa isaa barbaadatu karaa guddaa isaaniitti jira jechuudha. Kanaatiif afran qalloon gumaachinni guutummaa Oromiyaatiin taasise hagana jechuun hin danda'amu baay'ee guddaadha jechuun hin danda'amu. Amma Profeesar Dumarratti akkuma kaasan haalli yeroo dhufiinsa Minilikii fi sirni amma keessa jiru kun akkaataan itti wal fakkaata. Yeroo sani harkaa harma muraa ture. Har'a immoo dhiyoo wagana ji'uma muraasa kana keessatti Wallagga keessatti akkuma isaan dubbatan arraba irraa muraa ture. Warra yaagayaa jechuudha. Warra Oromiyaa keessa miti. Wannoo federaalaa isinitti hin fakkaatin loltuu federaalaa miti. Yookaan ibsa poolisii federaalaa isinitti hin fakkaatin. Warra daangaa ce'ee dhufetu warruma kaleessa Minilik. Warra mootii masaa warruma isaaniitu dhufee daangaa ce'ee Oromoo arraba irraa muraa. Akkuma isaan jedhan mana irratti gubaa jira. Mana midhaanii wajjiniin guba. Durillee mana duwwaa gubu turan. Har'a loon akka keessa jirtutti, jabbiin akka keessa jirtutti, dhalli namaa akka keessa jirtutti wajjiniin gubaa. Kun dhugaa kanaatiif wal fakkaata. Inni yeroo sanii fi inni amma waggaa afran kana keessatti wanni argaa jirru isuma amma Profeesar dubbatanii dhugaan isaa isuma. Kanaatiif mootummaa akkasii bira dhaabbachuu hin dandeenye. Mootummaa akkasii tumsuu hin dandeenye. Gabrummaa tumsuu hin dandeenye. Gabrummaa ofirra tursuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo akkuma kaleessaa har'allee ka'ee mirga isaa kabachiifachuuf dhaabbachuun dirqama isaati. Karaa hundumaa mirga isaa kabachiifachuuf dhaabbachuun dirqama isaati. Eenyullee kan dhufee mirga isaa kennuuf hin jiru. Waa'ee afaan Oromoo sana dhumarratti dubbatan waan argan qabu, waan dhagaan qabu. Afaan Oromoo warri mootummaa nama PP jedhamu kun amma aangoorra jiru gaafuma ofiitii isaanii gaafachaa as ba'an iyyuu afaan Oromootiin hojjenna garuu qubee saafaatiin hojjenna jechaa turan. Lola meeqa gidiraa meeqanidha qubeen kun kan inni mirkanaa'e. Amma dhiyoo kana moo maal gochuu eegalan? Tokkoffaa kutaa tokkooti akka 8tti afaan Oromootiin isa baratamu
ijoolleen keenya gaafa yuunivarsiitii galan sababii isaan ingiliffaatti dadhabaa ta'anii akadaamiitti dadhabaa ta'aniiru sababii kanaatiif tokko haguma ja'a qofatti afaan oromootiin haa baratan isaa wal ingiliffaan haa baratan kan jedhu malaan shiraan itti deemaa turan. Waan sana ammallee naan jiru. Riisarcheroonni isaanii ammallee ittuma deemaa jiru. Istooriyaan isaanii ammallee ittuma deemaa jiru. Dabballoonni isaanii namoonni siyaasaa isaanii hundumaatti deemaa jiru. Namoonni keenya tokko tokko. Kana otoo shira kana osoo hin hubatin dhuguma ijoolleen keenya yuunivarsiitii ingiliffaatti dadhabaa taate sababii kanaaf tokko amma saddeetitti afaan oromootiin sababii barattuuf kan jedhu kan bira dhaabbatu kan tumsu kan gargaaru walaalinaan ammallee hin jiru. Garuu kun shirri isa kanaaf miti. Kutaa 7 fi 8 afaan ingiliffaan barannaan afaan ingiliffaan namni barsiisu hin jiru warra tumata. Yoo dhufan afaan maal hin barsiisu afaan maalaa yookaan afaan beekan hin barsiisu. Afaanichi balleessuu jechuudha. Gaafa kutaa 7 fi 8 afaan ingiliffaatiin barsiisuun gaafa jalqabamu namni afaan oromoo hin beekne dhufee qaxaramuun dirqama jechuudha. Kanaatiif afaan hojii, beeksisi, afaan walgahii, afaan hundumtuu afaan amaaraatiin ta'uu dirqama jechuudha. Beektu malaan gara sanatti deemsisu, malaan afaanichi dadhabsiisaa deemu, malaan shiraan suutuma jedhanii kutanii gabaabsaa deemu. Nuti utuu danda'ame afaan oromoo tokko haga 8tti ittiin barannu haga 10tti haga 12tti haga yuunivarsiitiitti ittiin barachuu barbaanna malee isa jirurraati gadi bu'uu hin barbaannu. Isatti mul'ata piroofeesaritti. Namoota baay'eetti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kara biraa maal godhan? Abaa caalaa jedhamee tartiibii qubee ittiin barannu kana laadhaa jalqaba jedhan laa maaloo jedhanii qubee tartiiba biraa immoo fidan. Kun maaliif jennaan namni dur ingiliffaa barate yookaan afaan ingiliffaatiin barate ilma isaa akka inni yookaan ijoollee isaa ilmaan isaa akka inni gargaaree akka inni hin barsiifneef akkasumachuu barbaada. Afaan oromoo barachuun akka inni jabaa akka inni ta'u akka inni difficulti ta'u namni afaan sana barachuu jibbii afaan biraa akka inni barbaadu akka inni baratu muuxannoo raasaa jalaa fudhataniitu kana hojiirra oolchuudhaaf yaalii gochaa turaniiru. Yaalii kana ammallee hin dhaabu jennee hin yaadu. Maaliif wanti amma deemaa jiru waan intirestii Oromoof, fedha Oromoof, mirga Oromoof waan hojjetu miti mootummaan kun. Kanaatiif mootummaa kana irratti jabaatanii qabsaa'uun sirna kanaa jiruun sirna kana fonqolchuun sirna kana garagalchuun dirqama. Amma kana dubbachuudhaaf hin dhufne garuu haasaan Piroofeesar Mahammad baay'ee nama tuttuqa waan keessa namaa jiru aarii silmayyuu keessa namaa jiru deemsee namatti kakaasa. Kanaatiif ofin irraanfatinaa ofin dagatinaa wanti achi asumatti deemaa jiru waan salphaa miti ammallee wanti suutaan nutti lo'aa jiru kun waan xiqqaa miti waan jabaadha. Kanaatiif ammas qabsoo guddaatti isin eeggata fayyaa ta'a galatooma jabaadhaan isin eeggata. Bakala galatoomii singanna mayyuu keenya galatoomii ummatti kabajaalaan asirratti argamuudhaaf obbo Baqqalaa Garbaa waltajjii keenya tanaas akka bareechu akka nuu tolche akkuma laallu kanaati. Kanaafuu amma kan isiniif dhiyeessu hayyuu xiqqaa kan lolaalan xiqqaa guddaa kanneen umummaa Oromootiif waan hedduu gumaache pirezidantii Tukaandoo obbo Maaster Hassan Emo asitti akka nu dhiyaatu waa'ee hawaasa Oromoodhaa caba hawaasa Oromoo kan ture seenaa Raabaadurii akka nuuf dhiyeessu asirratti waltajjiirratti safeerraa welcome Maaster Hassan. Akkana yaadin taane jechuudha. Amma
kan nama Oromo bukan kami jiraca turin Roro mata apa pakai ke apa jauh sama Indra Oromo orang turin wan jura wan wasi jadi kan bahasa bernefa aku pepetin itu turin atau mau umar raya dari Quran itu kan ega bernefa Quran dari Oromo aku mereka dubbatisan ummata hedduu namooma qaba namoonni isaa gudoora jedhaniin greatest sadarkaa gudoora warra ga'e namooma yookaan kana jedhu uumaa ilma namaa kanarraa uumaa addaati Oromoon gudoorri isaa jechuudha maaliif ni maxxanfataa jedhanii maxxanfataa akka uummanni of uffannaa miti ka dhugaasan ture fakkeenyaaf tokko rakkoo maal dabala namni tokko yoo ilma kee ajjeese waan kun hedduu garaa nyaatan nama ilma kee ajjeese ni ajjeeftaan Oromoon immoo ni ajjeesu dur gosaatu waliin baasa namni sana akkana ajjeesee qaba yoo abbaan kiyya ana qofa qabaata namni tokko ana ajjeese nama sana gosaa ba'ee qaba gosti laalteeti du'atti mutti nama sanitti jechuudha haafanni fammuu jaafee yeroo kana maal godhan ka isa fannisu takka abbaa isaa takka ilma isaa takka obboleessa kanaa isaa isa fannisu nama sana gosa tiyyaa miti gosa nama saniitu isa fannisa jechuudha maaliif namni yoo du'e gosa ni qaba hin qabu namni du'e sanii gosti fannifti yeroo fannisanii osoo lubbuun irraan baane abbaan kiyya dhaqee funyoo san muree isa san ilma godha maaliif funyoo san yeroo mure akka waan amma dhaleetti fudhatu akka waan amma dhaleetti maaliif gosa irraa ba'ee jira already gosa irra jeeftee fedha fuudhee ilma godhatee ilma funyoo jedhan maatiin akkana addunyaa kana yaafe asatti namni ilma kee ajjeese fuutee ilma godhachuu caalaa wanti jiru jiru uummanni Oromoo tanaaf gudoora qabaa guddina guddaa qabaachaa ture uummata heera tumatee heera mataa isaatiin bulaa ture gadaa duratti illee baarameedha gadaa duratti illee uummata heera tumatee heeraan bulaa ture waashaniin bulaa ture heera qaba seera qaba hooda qaba raaga qaba aadaa qaba heera seera hooda raagaa fi aadaa waashanan kanaan buluu ture Oromoo fakkeenyaaf isin haasa kanarraa heera ugaa jennu heerri har'a afur qabaa jira lallabaa jira ootaa jira dhalootaa jira gaadaa jira gaada oota dhaloota lallaba dhaloota jechuun yaadii gama gartee adeeraa ilmaa obboleessaa gama dhalootaatti jechuun gama dhiiga gurbaatti dhufu yaa'ii gama siin dhuftuuni dhaloota jedhama oota jechuun gama haadhaatiin eessumaan haboon gama haadhaatiin yaa'ii dhuftu jechuudha oota jedhama kaan dhaloota lallaba jechuun ilmaan guddifatu jiraami ilma kana laaftutti ilaalina Oromoon ilma yeroo wordii isaarraa yeroo baatan ilma jechuun narraa ilmamee jechuun ilmooti yeroo jedhu narraa ilmamee jedha soo hafyaa bakka duulaa dhaqee cabsellee duula ganda tokko dhaqee cabse Oromoon akka reefu Piroofeesar Yeesan ni balleessi Habashaa Oromoon immoo duulallee dhaqee cabse ilmoo san hin ajjeesu ilmoon buutii jeen ajjeesu fuudheeti ilma dhukkee jee maxxanfatu ilma dhukkee kaati dabbitee biraaleen ta'e ilma mitii jee maxxanfatu so wannoonni isin jedhu kun amma namoota Oromoo irratti dhaabbate jechuudha heera kana tumateeti heera lallabaatiin kanas bakka itti ilaalu heera gaadaa jedhee keessummaa gaafa duraa daldalaaf humni ol keessa deema namni daldalaaf ol keessa deema gaafa duraa keessummaan akka amma dippiloomatii afaan ammaatu jechuudha gaada manarra ijaaramu itti Oromoo yoo yaa'iin gama isaaniitiin dhufte kanatti ilaalu karaa afuran kanatti heera kaayate seeratti yoo deemu seera bakka sadii adda baasa seera fannoo seera dhalachaa seera daboollaa jee bakka sadii adda baafatu illee akkanatti heeraa fi seera tumate uummata danda'ee jiraachuu ture jechuudha heera kana ibin amma akka afran qallootti heeruma kanaa yeroo tolchan heera hololoofaa jedhanii jira heera hololoo jechuun namni tokko yoo haadhaa fi abbaa harkaan tuqe dhawee jirtu bee ni ajjeesa hidhaniiti suuqqeessanii hallayyaa geessanii hololaachisan achi dhagaa gaararraa kufaa hallayyaa bu'ee halka bineensisaa nyaata heera hololoo jedhanii uummata heera kanaa tumatee hin buluu ture jechuudha kanaaf itti hinaafan uummata aadaa qabu uummata heera tumatee namoomaan jiraachuu ture uummata gabrummaatti naman ifiifi naman gabroonfatu gabrummaatti si naman gootummaa qabammaas akka Oromoo amma jirtuu kanaa miti gootummaa jabduu qabaachuu ture Oromoo gootummaa saniini heerota akkanaa namoomaa kana tumata sodaataa miti
Sudaataan heerantuma gootummaa akkasii qabaachuu ture Oromoon jechuudha. Uummata kaalendara mataa isaa qabu, uummata seeraa fi heera mataa isaa qabu, uummata amantii mataa isaa qabu. Saniif uummanni Arabaatis karaa amantii fakkeessee daldalaan kan dhufee uummata Habashaatti Portugaal qabatee gubbaarraa dhufee reefuun dana waa'ee daroo baashaa Turkiitii fi Ijiptii kaasuu ture Profeesar Mahammad. Kunis dheeraa wanni isaa sabbi sana akkamitti ta'umee san dura akkamitti yeroo dheeraa ta'uu dura iskiriinaa kanaaf fidee dhufee ture. Akkamitti eegalamee wareegama akkamitti godhamee miilli dhufee afran qalloo cabsuu dura afran qalloo isa dura Ijiptii wajjin lolaa qabsee isaa akka ture. Osoo lola sana irraa fayyadatiin akkaataa Profeesar akka tokko tuqee waan sana bal'inaa inni jechuudha. Abbootii gadaa yeroo san turte san dura abbootii gadaa lola labsaa turte. Ibin calanqoo irratti ni mo'amtee Profeesar Mahammad Sarreef dhugaadha. Lola calanqoo lolaarra calii irratti kan mo'ame Oromoo. Calanqoo haraa irratti ni mo'e, calanqoo lolaa irratti ni mo'e, calanqoo sadii dhibee inni. Calanqoo haraatti mo'e, calanqoo lolaattis mo'e, calanqoo calii irra mo'an. Humna guddoo waan fedhee dhufe mala san dura cabsee ture. Lolarra ture uummata lolarra ture laaffisaa ture. Soo seenaan uummata kanaa seenaa bal'oodhaa jecha barbaadeeti. Dr. Absamad faa ture, Profeesara faa ture, Profeesar Hussein Kadirii jira, Profeesar Dr. Shukari faa jira. Namoota gurguddaa jira san dura dhaabbannee asirra sila Profeeshinal iskiriinaan akkasii waan takka ta'e gadisaa asoo bareeda ture. Garuu iskiriiniin dalaguudhaan uumaan yaada duraan takka takka dubbataa isinitti dheeressu fayyaadha. Namni gariin waa'uma gartee ijoollee hawwisoo san ilaala. Hawwisoo urjii bakkalchaa jira, biiftuu ganamaa jira, arsalee jira, suuqayilaadha jira, maskoobii jira, biiftuu biyya keenyaa jedhanii hawwisoolota hedduu jira. Maqaa isaaniitti wajjin qaba. Kitaaballee barreessee gura 600. Sila guyyaa irraa kamii bidee fadhee namni ijoollee. Sanbira kutee gara kubbaatiinis jira ijoolleen afran qarroo warra akka afran qalloo bira kutee sadarkaa biyyatti ilmaan afran qalloo irraa biyya warra kubbaa yaabsuu turee jira. San hundaa'u liistiin qabaachuu ture geessuudha. Maal akka ta'e? Waliin asii gaafachuu barbaade reetu jarri hoggaa tokko tokko katabu lola sa'aa cinaa takkaati jedha reetu hoggaa tokko warri Habashaa jechuudha. Kanarratti wanti tilmaamu. Yaa lola sa'aa cinaatti yeroo lola sadii siime haala calanqoo lolaa jira, calanqoo haraa jira, calanqoo calii jira siiyee. Kana hundarratti lola bobbaa waraana bobbaafatanii mo'amanii deebi'anii ayyaana isaanii akkatti ayyaaneffatan wallaalanii caba gurguddaa isaan irra geeffasan ture. Sanboota Oromoota kana keessaa boojuu godhan namoota qaqqabatanii warra hoggana waraanaa tarsimoo waraanaa irraa fudhatanii odeeffannoodhaan bifa haadaan dhufanii cabsan. Akkuma ituu yeroo cabsan amma ituu laaftutti hin cabsine warra musheefaa jechuudha. Ituu tana humna waraana asii irraa kaafe achi cabsanii achi hafe hidhaataniiti gama duubaatiin dhufan gama duubaatiin karaa machaaraa sanii jechuudha. Asiin karaa mataa haaraa kana ifirraa dadhabaniiti mataa haaraatti bakka namni itti cabee hedduu cabni namaa guddaan itti achi cabsuu dadhabnaani gama machaaraa kana dhufan duubarra karaa lamaan asii Oromoo ta'uu fidanii dhufe jechuudha. Warra lola asii irraa hafe qaboo jiran waraana godhatanii isaanii dhufan. Soo karaa lamaan akkasii ituu cabse dhufe. Gaafa lolaa wantaa hundaa ture. Lolli ituu amma ituu yeroo geerantu yeroo lollichuutu maal jedhe? Jiisaa jechuun meeqa jiisaa beelamaan dhufe lolli qe'ee yeroo jaaniin jiisaan san lola jiisaati ka ituuti waraana ituuti. Waraanni afran qallootiis waan jiru qabu. Murtii guutoo hootu mirree dannabaan dachaa fi gurbee leencee horree jaala. Dhiichisa qaban jechuudha. Amma namni dhiichifni kun ka ituuti, dhiichifni kun ka afran qallooti, addambee waraanni afran qalloo kun murtii guutoo jaanii isaanis murtii guutoo hootu mirree eeti akkatti wanta jiru qabu. Ka ituutis jiisaa beellamaan dhufe loli qeeroo manna irra baara guutanaamis. Qeeroo dhugaa sana qeeroo rakkaan maantana. Warra afaanitti afaan jijjiiran kanaan qeeroo rakkaan itti dhageetti antu amma nama hoggaa jedhu dhalaa fi dhiira bakka bu'aami akkasitti qeeroo jechuun dubartii fi dhiirallee bakka bu'aa jiran. Qarree amma jaan kana akkin tibee ofaan addatti akkin dibaradhe namni tokko yeroo faamilii irraa buqqo hobabbo bobbaasa horii hormaa tokko jechuudha. Bobbaasaa fi qarree takka kanneen dhaltuun horii san qarree jedhamas. Bobbaasaa fi qarree kanneen fi jedhan kanneen beeku. Harrammoo jijjiiraniiti hin beeku akkamitti akka ilaalame qarree dubartii Oromooti qarree itti seenan horiidhaan jedhame. So wanti akkasitti ni mul'ata. Nama sirreeffataa jedhama. So akka dhiichisa kanallee akkaataa waan keessatti dabarfatan qaban. Hibboo yeroo dabalu hibboo jaal akka itti jaaqo Oromoo lafaa ka'ee hibboon jiru Oromoo jaarsi Oromoo yeroo ijoollee waliin qabee teessee dubbisu waan jiruuf qaba. Hibboota yeroo gaafatan bu'aa barnootaatii fi miidhaa wallaalaa
ibsuuf fayyadamtu manguddoon ta'e wayin irraa isin maganarra hibboo jaanii gaafata ni wallaadanii deebisu maal ja'an biyya naa kan naa ja'an laal amma ijoolleen biyya kanitiif biyya irraa fudhateeti maal godha barnoota isaa kana deebisee himaa jechuudha maalitti nu jira wallaala biyya isaa dabarsee kanna beekaan barnoota isaatiin biyya irraa fudhatee nu jira Oromoon fayyadamtu hundi teknikaalii ergaa mataa isaa qaba jechuudha hibboonis mammaisinis waan irraa jaaletti jaan qaban maaliif eega cabiinsi dhufee nama keessirra bitanii haasawuun ni ulfaata haasawuu jecha haasawuu Oromoo cinagaliin haasawuu soo tooftaalee akkanaa kana fayyadamu tokko hibboo mammaaksaa geerarsa darashii shoobdoo siigante wantoota akkanaa kana fayyadamu isaan immoo gaa namni si arrabsu si faarsu jechuudha Oromoo yeroo daqiiqaa 30 yoo jaaniis waan irra laalamu qabu isaan irra jechuu barbaadeeti yeroo dheeraa godhamee yeroo dheeraa deebiidhaan bakka lama sadiitti lola godhame lola yeroo xiqqatti oggutakkatti godhame miti loli calanqooti so hundinuu akkaataa irraa dubbatan qaba yoo haamne kaan irraa kaaniin nu dabarsaa kaan irraa kaaniin nu dabarsaa gaafii qabaaf gaafii wanni keenya guddaadha jechuudha qabeenyi tarkaa qabnu nin beene malee aadaa Oromoo irratti waan guddaa dhaloota ammaa keessa illee waan dhaloonni afaan onni dubbatu keessa irratti mammaasanii mammaaqu keessatti nama jechuun rahuu eegala Oromoon bara nama jaamu nama jechuun hiikaa qabu Oromoo biratti namooma yeroo hiikaa qabu wanni gaafii as keessatti seenaa hin malle nama seenaa hin malle sagantaas ni yeroo seenaa ilmoo reefu